Ooltanii bultanii akkam jirtu bakka jirtan hundatti nagaan isiniif haa baay'atu. Ani Dooktara Abarraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Har'a kan ilaallu wantoota 10 kan maatiin yookaan namni daa'ima guddisu daa'ima isaa yookaan ijoollee isaa irratti gochuu hin qabne kan jedhu ilaalla. Wantoota gurguddoo 10 kan maatiin ijoollee isaanii irratti gochuu hin qabne. Asumaan gara barnoota kootti hin darbaa. Haa ta'u malee immoo dura chaanalii kana haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun maatii ta'uu hin dagatinaa. Akkasumas namoota daa'imman guddisaniif chaanalii kanarraa waan hedduu akka isaan barataniif qoodaa fi kan jalqabaa sagalee guddaa fi aariin itti dheekkamuu yookaan iskiriimiin jechuudha. Daa'immanitti sagalee guddaa fi aariidhaan itti dheekkamuun gaarii miti. Daa'immanitti sagalee ol kaasanii iyyuun yookaan lallabuun madaa yookaan godaannisa sammuu fi miiraa yeroo dheeraa ta'eef kan saaxiluu fi reebicha caalaa hamaadha. Daa'imman yeroo itti iyyan sirna narbii isaanii deebii kennuu waan dhaabuuf sammuun isaanii waan itti iyyamuuf sana fudhachuu dhaaba. Kun immoo daranuu itti dabalanii akka iyyan nama godha. Sammuu daa'immanii caalaatti hadoochaa deema jechuudha. Haaluma kanaan daa'imni itti iyyamaa guddatee rakkoo xiinsammuu fi dhibee sammuu kan akka dallansuu baay'isuu, ofitti amanamummaa dhabuu, mukuu, dhiphina sammuu fi rakkoo haala naannoo yookaan haala namoomaa personality disorders kan jedhamu garaagaraaf saaxilamuu danda'u. Kanaafuu daa'immanitti sagalee ol kaasanii iyyuu irraa of qusachuun yoo tasa itti iyyine ta'us of tasgabbeessinee sossobanii dhiifama gaafachuun barbaachisaadha. Dhiifama gaafachuun miira yeroo daa'imman dhiifama gaafachuun kun egaa miiratti dhaga'amerraa fayyisuun cinaatti dogoggora uumame sirreessuun akka danda'amuu fi itti gaafatamummaa kan barsiisudha. Inni lammaffaan komachuu yookaan qubatti qabu bileeming isa jennu. Komachuun hariiroo ni laaffisaa, ofitti amanamummaa gad buusaa, ijoolleen yeroo waan badaa hin hojjennellee ittisa irratti akka isaan argaman kakaasa. Mucaa keessaniif yeroo dubbattu wanti afaan keessan bahu hundisaa qeeqa, komachuu fi ajaja qofa taanaan xiinsammuu daa'imaa madeessee hafa. Kanaaf daa'imman komachuun yookaan qubatti qabuun bileemingiin gaarii miti jechuudha. Inni sadaffaan immoo ajaja itti baay'isuudha. Non stop orders jedhamu. Callisanii ajajaa ooluu. Osoo hin amansiisiin, osoo hin barsiisiin yookaan fakkeenyummaan itti hin agarsiisiin ajaja itti baay'isuun daa'imman roobotii akka gochuuti. Gaafa guddatan waan ajajaman kamiyyuu gaaffii tokko malee osoo itti hin amaniin kan raawwatanii fi fakkeessaa jiraatanidha. Daa'imman waan itti himan caalaa waan itti agarsiisan irra qabatu waan ta'eef fakkeenyummaan itti agarsiisaa barsiisuun irra gorfama malee calluma jedhanii ajajaa ooluun gaarii miti. Fakkeenyummaan itti agarsiisanii barsiisuu. Ijoolleen waan nuti jenne caalaa waan nuti hojjennu ilaalu waan ta'eef isas fudhatu waan ta'eef. Afuraffaan sodaachisuu threatening. Sodaachisuun yookaan doorsisuun diddaa daa'imman agarsiisan yeroof irra aanuuf fayyadus turtii keessa daa'imman ni miidha. Ilaalchi doorsisaan horatamu miira dhugaa hin ta'inii fi fakkeenyummaa qabu yoo ta'u daa'imman jireenya sodaan guutame akka jiraatan yookaan yoo doorsifaman malee homaa akka hin hojjennetti amanaa jiraatu. Kanaaf daa'imman sodaachisuun gaarii miti jechuudha. Shanaffaan itti kolfuu fi itti qoosuu. Daa'imman itti kolfanii rifachiisuu fi qaanessuun daa'imman sodaachaa miira of shakkiin guutamee fi ofitti amanamummaa hin qabneen akka guddatan isaan taasisa. Kanaaf daa'imman qaanessuuf jecha itti kolfuun itti qoosuun gaarii miti. Jaaffaan immoo arrabsoo kan abaarsa. Cursing isa jedhama. Daa'imman arrabsuu fi abaaruun arrabsoo fi abaarsa isaan barsiisuudha. Wanta ittiin isaan arrabsine sana booda miseensa maatii biroo, hiriyoota isaanii fi namoota ala jiran kan biroo irratti fayyadamuu jalqabu. Kun immoo ijoollee naamusa hin qabnee fi guddis badii kan jennee waamnu kan isaan taasisuu fi hariiroo namoota waliin qabaatan irratti dhiibbaa kan uumu. Kanaaf daa'imman abaaruun, arrabsuun barsiisuudha malee akka isaan kana godhan taasisuudha malee isaan sirreessuu miti. Garbiroon madaalchisuu, wal bira qabanii ilaaluu kan madaalu, kompeer gochuu. Daa'imman keessan nama kamiinuu waliin hin madaalinaa. Keessatti obbolaan wajjin. Maatiin tokko maal jedhu inni guddaan kun akka isaan kaanii miti akkasidha.
isheen kun akka isaan kaanii miti akkasidha. Akka warra kaanii barnootatti qaxalee miti isheen kun akkasidha jedhanii daa'imman wal bira qabanii kompeer godhu. Akka sangafaa nyaata ishee nyaatu inni kun fedhii nyaataa isaa gadi bu'aadha jedhanii kompeer godhachuudha. Kanaaf daa'imman nama kamiinuu waliin hin madaalchinaa obbolaan illee dabalatee jechuudha. Wal bira qabuun miira hinaaffaa, aarii fi ittisuuf kan self difeensii isaan saaxila. Ofitti amanamummaa gadi aanaa horachuun nama biratti fudhatama yookaan gaarii akka hin taanetti amananii guddatu. Karaa ta'e kamiinuu namoota biroo irraa fudhatama argachuuf yookaan xiyyeeffannoo argachuuf garmalee tattaafataa jiraatu jechuudha. Maaliif kompeer ta'anii waan guddataniif nama biraa caaluuf yookaan nama biraarra fudhatama argachuuf dalagaa jiraatu malee of ta'anii hin jiraatanii booda. Garbiroon gorsa dheeraadha. Continuous advice. Callisanii gorsuu. Dandeettiin xiyyeeffannaa daa'immanii daqiiqaa 3 hanga 5 waggaa umurii isaanii kan hin caalledha. Fakkeenyaaf daa'imni umuriin isaa waggaa 3 ta'e daqiiqaa 9 hanga 15 caalaa waan tokkotti xiyyeeffachuu hin danda'an. Sa'aatii dheeraaf itti fufinsaan gorsuun akka nuffanne isaan taasisa. Nuffanii ergaa barbaachisuuf xiyyeeffannoo hin kennine godha. Kanaaf callisanii oduutti dheeressanii gorsatti dheeressuun gatii qabachuudha. Yeroo gorsan gabaabsanii daqiiqaa murtaa'e qofa gorsuudha. Continuous advice'n akka isaan nuffan taasisan nuffuu qofaa hin ta'in ergaa barbaachisaallee akka isaan keessaan arganne taasisa. Garbiroon daa'imman amanuu dhabuudha. Mistrust. Daa'imman amanuu dhabuu fi yeroo hunda akka isaan waan sirrii ta'e gochuu hin dandeenyetti shakkii itti baay'isuu fi waanuma hunda jala deemanii qulqulleessaa ooluun ofitti amanamummaa isaanii kan miidhuu fi of danda'anii waan tokko murteessuuf akka rakkatan isaan godha. Dabalataanis shakkii kan baay'isanii fi ofitti ta'e nama biraarratti amanamummaa guutuu waan hin qabneef hariiroo fi walqunnamtii iftoomaa ta'e hin qabaatan. Callisanii daa'imman shakkuun akka isaan waa hin dalagne akka isaan waan ta'e irratti sirrii hin taane yeroo hunda shakkanii jala bu'anii hordofuun gaarii miti. Inni garbiroon reebuu yookaan dhaanuudha. Akka gabaasni UNICEF agarsiisutti daa'imman umuriin isaanii waggaa 14 gadi ta'an 10 keessaa 6 irra deddeebiin mana barnootaattis ta'e manatti namoota gurguddoodhaan qaama isaaniirra miidhaa geessisuun adabuu fakkeenyaaf reebuu, kabaluu, uleedhaan reebuu, darbatanii kuffisuu, qimmiiduu, abiddaan gubuuf kan kana fakkaatan akka isaan irra ga'u hima. Yeroof reebanii waan isaan balleessan sanarraa deebisuun akkuma qoricha dhukkubbii yeroo mataan dhukkubu waa fudhachuudha malee dhibee isaanii sana uumamaan hin sirreessu. Ijoolleen reebabaa guddatan booda waan hunda humnaan argachuu yaadu. Akkasumas balleessaan hundi kan sirraa'uu qabu humnaan yookaan miidhaa namarra geessuun jedhanii yaadu. Kanaaf qaama daa'immanirra miidhaa geessisaa adabuun yakkadhasi daa'imni sun booda waan hunda reebee yookaan humnaan akka argatu barsiisuudha. Kana malees immoo booda daa'imman akkasii nama wajjin waliin jiraachuu irratti rakkoo uumuu, barnoota isaanii irratti illee fiixaan bahuu irratti rakkoo uumaa, araada addaa keessa galuu. Kana malees rakkoo fayyaa sammuu kanneen akka mukaa'uu fi personality disorder kan akkasii fa'aa godhatu jechuudha. Kanaaf daa'imman reebuu kan dhaanuudhaan qaamarra miidhaa geessanii adabuun gaarii miti. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.